Kanan booda maal jedhe Abrahaam waaqa aduu kana uumte ati na dubbisii naa dubbadhu jedheen. Yeroo kana Abrahaam nama tokko jaarsa tokko maanguddoo tokko baatee gara manaatitti yeroo galchu sadanuu mana keessatti argaman galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abrahaam Sillaaseen guyyaa itti argaman guyyaa itti mul'ateedha. Mi akka waldaa duuka buutatitti waldaan duuka buutaa maal gahee qaba? Ayyaana kana milkeessuurraa jalqabee hanga guyyaa har'aatitti maal hojjettanii akka waldaatti? Diikooriiwwan adda addaa gibbii kana keessatti mul'atu hojjechuudhaan dhufee akka barattu dubbii sagalee Waaqayyoo dhufee akka hubattu dhaamsa dabarsinaaf. Amma umurii keessan kanatti gara waldaa keenyatti dhufuu dandeessu, waldaa gaabbuu keessan irratti amma dhufuu dandeessu. Ati garuu baraani jiraata seef naanna goofta arsaa galata kaasnedha kaasni guyyanaaf maseenqoo. Barreessaa olaanaa mana kiristaanaa Tulluu Araaraa Qulqulleetti Sillaasee kan ta'an barsiisaa Diyaaqoon Ijaaraa Girmaa faana jirra. Isinis maatii miidiyaa Sootoriyaa bagattisii baga gammaddan jechuu barbaada. Eshi baga walumaan nuun ga'e ani Seenaa Tasfaayin jedha faarfattuu miidiyaa keenya fi achumaan immoo tajaajiltuu waldaa duuka bu'ootaa wiirtuu sulultaati. Ofumaa mitiinu waamuke samii samiirraa garbuuke biliisaan baasee roobni kee nurraa golbobeera yaanni kee. Waaqayyoof wanti dadhabamu jiru waan ta'eedhaaf hundumtuu guyyaa har'aa yeroo waa'ee abbaa keenya Abrahaam yaadannu waan inni argate yeroo yaadannu Waaqayyoof wanti dadhabamu akka hin jirre hubachaa. Tamasken gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos halkan gaarii nagaadhaan nu bulchitee yeroo kanaan kan nu geesse maqaan kee lafaan hanga samiitti kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u. Ergamtoonni duuka bu'oonni wiirtuu giddigalaa shaggararraa dhuftan abboonni asitti argamtan hundi keessattuu abbaa keenya abbaa baay'ee jaalatamaa abbaa misoomaan beekaman hojii guddaadhaan beekaman laaka mirat qomoos abbaa Gabramadin Hiruut Amlaak hundi keessanuu maqaa Waaqayyootiin nagaa isiniin jedha. Akkam turtanii akkam yeroo kana geessan amiin. Kan yeroo kanaan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Barumsi Amaariffaan darbee jira. Hundi kan as dhufe immoo parsantiin baay'een Oromiffa dhagaa waan ta'eef wanta gaggabaabaa qofa waa'ee ayyaana har'aa isinii kaasee sagantaa itti aanutti darbaa. Akkuma jalqaba jedhe obboleessi keenya barsiisaa kan ture gooftaa keenya fayyisaa keenya uumaa keenyadhaaf wanti hin danda'amne tokko isaatu hin jiru kan jedhee dubbate isuma mataa abbaa keenya fayyisaa keenya gooftaa keenya uumaa keenyadha. Kana kan dubbateef immootiyyuu gaafii yookaan immootu kolfa haati manaa Abrahaam kaafteen wal qabatee dubbii dubbatameedha. Gooftaan keenya guyyaan har'aa Sillaasee ayyaanni kabajuudhaaf iddoo kanatti argamne waa'ee Sillaasee yeroo dubbannu waa'ee waaqummaa isaa yeroo haasofnu hojii isaa ibsina waan ta'eef guyyaa kana guyyaa hojiin isaa itti ibsameedha. Sillaaseen karaa abbaa keenya Abrahaamitti dhufuudhaan hojii guddaa guyyaa itti hojjetanidha. Abrahaam jechuun hiikan maqaa isaa abbaa hundumaa jechuudha. Maqaan isaa jalqaba abbaa hundumaati. Maqaa kana osoo hin argatiin hin dura Abrahaam hundi keessan akka beektanitti waaqota uumamaa abbaan isaa Taaraa kan jedhamu hojjetaa ture. Abbaarraa fuudhee gara gabaatti deemee isa gurguree deebi'aa kan turedha. Garuu yeroo rakkatee rakkina na oolchi, dheebotee dheebuu na baasi, beela'ee beela na baasi jedhee waaqa uumamaa harka isaatiin bocamee hojjete san kadhatu deebii dhabee rakkannaan Abrahaam lafa walqixxee dhaabbatee gara samii ilaalee yaa waaqa bishaan kana situ waaqa kooti dheebuu na baasi jedheen homaa hin jiru. Dhakaa laale gaafate homaa hin jiru. Gara samii kana laale gaafate homaa hin jiru. Dhumarratti garuu aduu laaleet aduun nama gubaa aduun immootu waan hunda ifatti baasa waan ta'eef uumaan kiyya aduu kanatu na uume jedhee aduus kadhate. Yeroo kanas deebii dhabe. Kanaan booda maal jedhe Abrahaam waaqa aduu kana uumte ati na dubbisii naa dubbadhu jedheen. Waaqa aduu kana uumte eenyudhaati? Waaqni samii fi lafa diriirsite eenyudhaati? Hamma yoomii tattan kan doon beela nan baafne
kan yoon daare daara nan baafne kan yeroo rakkadhe rakkinan an oolchine waaqa namoonni harka isaaniitiin hojjetan isa gaafachaa isa kadhachaa deema dhugumatti waaqni na uumte hoo jiraate waaqni har'aan na geesse waaqni aduu kana uumte ati natti dubbadhu eessa jirta dhee gaafate Abrahaam yeroo kana waaqni samii gubbaarraa waaqni aduu kana Abrahaam dubbisee jedha galanni guddaan waaqa keenyaaf haa ta'u aduu kana waaqni isa uume Abrahaam yeroo dubbisu Abrahaam gara waaqayyootitti deebi'ee isa abbaan isaatti kenne san caccabsee balleessee dhugumatti waaqni samiidhaaf lafa uume waaqni aduu kana uume inni guddaan samiirra jira ani kanaan booda qaallutti xonqaaychatti hin bulu ani uumaan qabadhee waaqa isaa galateeffate Abrahaam erga kana galateeffateen booda Abrahaamiin akkas jedheen waaqni saba kee maatii kee biyya kee iddootti dhalatte keessa bahiiti karaa ani sitti agarsiisu deemii jedheen Abrahaam duubas funduras bitaa mirgas laalle sagalee waaqayyoo dhagayeet sagalee waaqayyoo caqaseet kallattimaan gara waaqni isaa ajaje bahee deemeedha hammam akka ulfaatu laala maatii dhiisanii bahuun biyya dhiisanii bahuun ijoollee dhiisanii bahuun baay'ee namatti ulfaata erga kana dhiisee bahee booda guyyaa har'aa waaqni keenya Abrahaam erga inni dulloomee lafarraa ka'uu dadhabe irratti gara isaa dhufee jedha Abrahaam hanga waaqni gara isaatiitti dhufutti halkanis guyyaas ganamas galgalas sa'aatii waa itti nyaatu hunduma isaa keessatti iyyuu guyyaa tokko kophaa isaa nyaatee hin beeku Abrahaam karaa gubbaa dhaabbatee keessummaa eegee keessummaa waamee keessummaa wajjin nyaataa kan ture dhumarratti garuu seexaanni karaa gubbaa dhaabbatee eegee guyyaa ayyaana irra itti kabajnu kanarratti namoonni gara mana isaa akka dhufne eessa deemtedhaan seexaanni karaa gubbaa dhaabbatee nama itti fakkaatee dhiiga ofirra dhangalaasee karaarra taa'ee eessa deemtu nam beela'ee Abrahaam biran deema Abrahaam isa durii seetee anaayyuu kunoo dhagaadhaan na dha'ee akkas dhiiga kololaase hin deeminaa hin duute irraa deebisaa tureet isa dhumaarratti garuu rakkina Abrahaam kan inni jaalala waaqayyoof qabu kan inni kabaja waaqayyoof qabu waaqni sillaaseen hin beeka waan ta'eef sillaaseen jaarsa maanguddoo sadi ta'anii karaa Abrahaam dhufanii Abrahaam jaarsolee maanguddoo argannaan gooftelee koo gara mana kootitti seenati koottaa nyaadhaa dhugaa booda suuta jettanii deemtu jedhee kadhatee isaan sadanuu dulloomnee jirra dadhabnee jirra karaa dheeraa deemnee dhufne baadhuu manatti nu galchee jedhaniini yeroo kana Abrahaam nama tokko jaarsa tokko maanguddoo tokko baatee gara manaatitti yeroo galchu sadanuu mana keessatti argaman galanni waaqayyoof haa ta'u Abrahaam sillaaseen guyyaa itti argaman guyyaa itti mul'ateedha kanaan booda isaan sadan keessa miila keessa dhiqadhaa jedhee miila tokko dhiqee yoo inni dhiqu kan sadaniiyyuu dhiqamee argame isaan waaqummaan tokko waan ta'aniidha. Kanaan boodadha Abrahaam waaqni sillaaseen Abrahaamiif waadaa kan gale nu jaalattee nu kabajjee hammammaan wajjin jiraattee jirta atis dulloomtee jirta ati manaa keessa haaraanis dulloomtee jirta garuu waadaan sii gala. akka cirracha laga bishaan keessatti akka urjii samii irratti sanyii kee tan baay'isaa siif kennaa jennaan anis dulloomee jira haati manaa koo dulloomtee jirti kanaan booda akkamitti ta'a jedhee gaafate Saaraanis goda gaadaa keessa teessee konfalte erga dulloomee booda kun hin ta'a akkamitti ta'a jedhee yeroo inni dubbatudha waaqni Abrahaamin waamee Abrahaam waaqaaf wanti hin danda'amne hin jira Saaraan maaf kofalti isiniif hangodha waggaa har'aa yeroo kana sa'aatii kanatti gara mana keettan deebi'ee dhufa jedhee waadaa galee fi guyyaa har'aa Yisaaq guyyaa isaaniif itti kenneedha galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Gara seenaatitti gara qabeenya lubbuu keenyaatti akka hin deemifne sa'aatiin deemee jira bukkaanis dhufee jira har'aaf asumarratti nu gahaa yeroo bira barsiisonni as jiru hin barsiisu dheetan abdii qaba. Garuu kan amma asirratti dhaabneet isa dhumaatitti dabarra hundi keenya warri teessanii ol kaa'u hundi keessan. Tamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota keenya ayyaanni keenya bifa bareedaa fi miidhagaa kanaan itti fufee kunoo sa'aatii kana ga'eera amma immoo obboleessa keenya tajaajila waldaa duukaa bu'ootaa kan ta'e fuula miidiyaa hawaasaa irratti baay'ee keessan kan beektan tokko cinaatti argamee jira mee maqaa keetirraa ka'ii nutti madhume baga geessi.
Amiin baga walumaan geenye maqaan koo Mangistuu Dinquun jedhama waldaa duuka bu'ootaa Sulultaa keessatti kutaa miidiyaa fi odeeffannoo irratti tajaajila. Ayyaanni akkami? Dhugaa dubbachuuf taanaan ayyaanni baay'ee gaariidha. Keessattuu ayyaanni guyyaa irraa kana uummanni bal'aan kiristaanonni bal'aan bakka baanitti ayyaanni kun kabajamaa kan jiru keessattuu guyyaan kun guyyaa hojiiti. Yaa ta'u malee kiristaanonni hojii isaanii daldala isaanii dhiisanii guyyaa irraa kana bifa ajaa'ibaa fi bareedaa kanaan kabajaa jiru galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ayyaana akkatti bareedu kana bareedee akka kabajamuuf uummanni kun akka dhufuuf hojii baay'een duuba hojjetamaa akka ture ni beekama. Mee akka waldaa duuka bu'ootaatti waldaan duuka bu'ootaa maal gahee qaba? Ayyaana kana milkeessuurraa jalqabee hanga guyyaa har'aatitti maal hojjettanii akka waldaatti? Egaa dhugaa dubbachuuf taanaan waldaan duuka bu'ootaa tajaajila hafuuraa keessatti qooda guddaa qaba. Keessattuu manneen amantaa baadiyyaa magaalaa osoo hin jedhin qooda guddaa qaba. Egaa ayyaanni kun akka kabajamu beekamaadha. Sanaaf immoo waldaan gama faaruutiin qophii bareedaa godhaa ture. Sanaaf immoo akkuma duratti ilaalaa turre bifa faaruutiin tajaajilaa turanii akkasumas immoo koreewwan waldaa keenyaa sagantaan kun akka bareeduuf tajaajila garaagaraa hojjechaa turanii keessattuu kiristaanonni bal'aan akka ba'aniin kakaasuudhaan akkasumas immoo ergaa garaagaraa dabarsuudhaan waldaalee wayfaanarree tokkummaadhaan akka tajaajilamu irratti hojjechaa kan turame ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf qooda guddaa qaba waldaan duuka bu'ootaa ayyaanota kabajamu keessatti jechuudha. Keessattuu akka mana amantaa qulqulleettii Sulultaa Sillaaseetti jechuudha. Tole galatoomii ayyaana kanaan wal qabatee hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidootiif dhaamsitu ni qabaatta. Egaa ayyaana kana sababeeffadhee jalqaba irratti baga isiniin ga'e jechuun barbaada. Keessattuu guyyaa ayyaanni akkasii kabajamu kuni warri biyya keessa jirrus warri biyya alaa jirrus warri biyya keessa jirru iddoo irratti argamuudhaan ayyaanicha akka kabajnu jechuun barbaada. Akkasumas immoo warri biyya alaa jiranis gama sooshaal miidiyaadhaan yeroo ammaa kanatti barumsi garaagaraa dabiriiwwan ayyaanni irraa kabajamu sanitti ni dabra waan ta'eef isaanis kallattiidhaan akka guyyaa sana fuula isaanii gara fuula miidiyaa godhatanii keessattuu miidiyaawwan mana amantaa keenyaaf qooda guddaa qaban jiranii isaan irraa akka hordofan guyyaa sana hundi keenya bakka jirrutti guyyaa Waaqayyootti yaadannoo akka ta'u ergaa koo dabarsaa jechuudha. Tole galatoomii baga geessee waggaadhaan nu haa ga'u galatoomii ulfaadhu. Amiin galatooma sinirree. Obboleessa keenya tokko biratti argamee jira. Mee maqaa isaa barreetu gahee isaa immoo achuma isarra dhageenya. Tole maqaan koo Abbabaa Sheetuu jedhama. Itti gaafatamaa waldaa dargaggoota mana amantaa Tulluu Araara Qiddis Sillaaseetti. Tole gaheen kee maalidha asitti? Gaheen kiyya waldaalee walitti qabuudha waldaa dargaggootaa. Waldaa dargaggootaa yeroo taabonni bahu minxaafii warra baatan warra tajaajilan seera warra kabachiisan jechuudha. Mee ayyaanni kun akkatti bareedee akka mul'atuuf hawaasni kun akkatti yaa'ee guyyaa hojiitiin akka kabajuu fi sirriitti akka bareeduuf gaheen ijoollee dargaggootaa maalidha? Egaa nu peejii hordoftoota miseensaa ni qabna. Maatii akka kakaasan uummanni naannoo kana akka dhufu diikooriiwwan adda addaa gibbii kana keessatti mul'atu hojjechuudhaan akkasumas immoo koorsiiwwan sagantaa qabnu irratti ergaa dabarsuudhaan namoonni yeroo kakuun taabotaa qofa bo'oo ta'e idileedhaan illee dhufanii dubbii sagalee Waaqayyoo akka baratan waan dandeenyuun karaa waldaa keenyaan raawwachaa jira. Akka guutuu Itoophiyaatti dargaggoota hedduu qabna. Dargaggoota amma yoonaatti tajaajila kanatti hin dhufneef dhaamsa maalii dabarsitaaf? Egaa dhaamsi ani qabu guyyaan fayyinaa har'a jedha kitaabni qulqulluun waan kana hubachuudhaan dubbii sagalee Waaqayyoo akka baratan dhufanii Waaqayyoon akka galateeffatan amalamummaa keenyaan hordoftoonni Ortodoksii yeroo ayyaanota cuuphaa akkasumas immoo yeroo kakuun taabota yogguu ba'u dhufa malee idileedhaan dhufee waan hin baranneef dhufee akka baratu dubbii sagalee Waaqayyoo dhufee akka hubattu dhaamsa dabarsinaaf. Guddaa galatoomii baga geessee waggaadhaan nu haa ga'u. Amiin galatooma. Ulfaadhu. Tole amma immoo daa'ima tajaajila waldaa duuka bu'ootaa kan ta'e tokko faana jirra. Maqaan kee eenyu baga geesse? Baga walumaan geenye maqaan koo Boonsaa Kabbada jedhama. Maqaan kee? Boonsaa Kabbada. Tole maal tajaajilta? Eessa tajaajilta? Waldaa duuka bu'ootaatti tajaajila. Waldaa duuka bu'ootaa kutaa daa'immanii. Tole mee daa'imman akka kanatti gara amantaa hin dhufneef hin tajaajilleef amma yoonaatti mana amantaa hin beekne maal jettaan? Amma umurii keessan kanatti gara waldaa keenyatti dhufuu dandeessu booda gaabbuu keessarratti amma dhufuu dandeessu jechuudha. Ijoollee booda akka hin gaabbine amma mana amantaatti kootta tajaajilaa jetteen ergaa dabarsiteefi jechuudha. Tole amantaa Ortodoksii warra hordofan hundumaanuyyuu baga isiniin ga'e jedhiin. Warra mana amantaa dhuftanii hunda keessaniyyuu baga waggaa har'aas baga geessani.
Tole galatoomii murii dheeradhu guddadhu tufuuf tajaajila kee. Alfaaf Omeegaa Waaqayyoodha maqaan kee jalqabaaf dhuma hin qabu barri jireenya kee mootummaa kee irra baraan ni jiraata seef laanna gooftaa arsaa galataa baroota jijjiirta ati jijjiiramtu aangoo fuula keetti hunda garraawwattu baraanati waaqa sanumaa dorgomaan qabdu gooftaa tasuma kaasni baganaa maseenqoo namanniirraa sinaasedeef gabaroo sillaaseedhaaf galaata dhiyeessinaa uumamni martuu isaaf jilbeeffannaa uumamni martuu isaaf jilbeeffannaa alfaaf Omeegaa Waaqayyoodha maqaan kee. Arsaa galataa wandoo seebbitamu musiifaa boomamoo uumamne martinoo guddummaa keemoo lafni samiin hojii harka keetee waaqa waaqotaa mootii daatee kaasni baganaaf maseenqoo qabanneerraa sinaaseleef gabaroo sillaaseedhaaf galaata dhiyeessinaa uumamni martuu isaaf jilbeeffannaa uumamni martuu isaaf jilbeeffannaa alfaaf Omeegaa Waaqayyoodha maqaan kee jalqabaaf dhuma hin qabu barri jireenya kee mootummaa kee irra baraa ni jiraata seef laanna gooftaa arsaa galataa waaqota jedhamuun kan waaqeffaman morkootaan yeroo harreeduun jiraat ati garuu baraa ni jiraata seef laanna gooftaa arsaa galataa kaasni guyyaanaaf maseenqoo qabanneerraa sinaaseleef gabaroo sillaaseedhaaf galaata dhiyeessinaa uumamni martuu isaaf jilbeeffannaa uumamni martuu isaaf jilbeeffannaa alfaaf Omeegaa Waaqayyoodha maqaan kee jalqabaaf dhuma hin qabu barri jireenya kee mootummaa kee irra baraa ni jiraata seef laanna gooftaa arsaa galataa golgollo jedhamuun faarfame galataan marfame kan waaqeffame see qofaadha hundaa kan danda'u maqaa keetiif galannaa ta'u kaasni baganaaf maseenqoo qabanneerraa sinaaseleef gabaroo sillaaseedhaaf galaata dhiyeessinaa uumamni martuu isaaf jilbeeffannaa uumamni martuu isaaf jilbeeffannaa alfaaf Omeegaa Waaqayyoodha maqaan kee jalqabaaf dhuma hin qabu barri jireenya kee mootummaa kee irra baraa ni jiraata seef laanna gooftaa arsaa galataa kan gananaaf godhe Waaqayyoodha kayyonaan nagees gooftaa godha bara jireenya koo gaarii naaf godheera bara jireenya koo gaarii naaf godheera Waaqayyoodha kayyonaan nagees gooftaa godha bara jireenya koo gaarii naaf godheera bara jireenya gaarii naaf godheera maatii koo keessallee hantufaatamaadha teessee tooladha maaluma koolaalte maaliif naaf filatte ana kana seenee seetone yaadate kan kana naaf godhe Waaqayyoodha kayyonaan nagees gooftaa godha gaarii naaf godheera gaarii naaf godheera. Obboleewwan kollee naatti maaratanii mul'ataanii qabu sambeessuuf yaadanii biyyaa meeserete gooftaan na wajjinee jenne maal harkana naaf godhe Waaqayyoodha kayyonaan nagees gooftaa godha bara jireenya koo gaarii naaf godheera bara jireenya gaarii naaf godheera
naaf enne soofannoo naaf qopheesse wanta naan hin beekne sobaa naaf meesse ane gurguree mataasaaf seera fayyisu waaqa koo ija koo dargeera kan kana naaf godhe waaqayyoodha kan yoonaan nagees gooftaa godha gaarii naaf godheera gaarii naaf godheera akka waaqa Israa'el eessatti argatu iyyoo fi dhagee dafee kan birmatu namni fuula laala atoo keessa laalta ulfaadhu waaqa koo siif galchaaf galata kan kana naaf godhe waaqayyoodha kan yoonaan nagees gooftaa godha bara jireenya koo gaarii naaf godheera bara jireenya koo gaarii naaf godheera si jaalanna si kabanya yaada waaqayyo lelegesan si kabanya yaada waaqayyo iyyeen waan nuuf deesseef gorecha yaayo gorecha addunyaa waan deesseef yaayo iyyeen waan nuuf deesseef gorecha yaayo gorecha addunyaa waan deesseef yaayo si jaalanna si kabanya yaada waaqayyo si jaalanna si kabanya yaada waaqayyo iyyeen waan nuuf deesseef gorecha yaayo gorecha addunyaa waan deesseef yaayo iyyeen waan nuuf deesseef gorecha yaayo gorecha addunyaa waan deesseef yaayo. Tolee kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota keenya amma immoo barreessaa olaanaa mana kiristaanaa Tulluu Araara Qulqulleetti Sillaasee kan ta'an barsiisaa Daaqoon Ijaaraa Girmaa faana jirra. Mee har'a maaliif kabajama Sillaasee? Maal ayyaaneffanna waan jedhu isaan irraa odeeffannaa maaliif kabajama barsiisaa? Baga geessanii bagatti nu geessanii jara jalqaba irratti dhuguma waggaa waggaadhaan guyyaa har'aa kana ayyaanni Qulqulluu Sillaasee Qulqulleetti Sillaasee mana kiristaanaa maqaa Qulqulluu Sillaaseetiin hundeeffame kabajamaa guyyaa har'aa kana sababni kabajamuuf immoo Sillaaseen Abrahaamiif mul'atee Abrahaamitti mana isaa eebbisee gaa'ela isaa eebbisee akkuma waadaa galate sanyii kee akka cirracha ashawaatti nan baay'isa akka samii kawaakamtii urjiilee samiitti nan baay'isa akkuma dubbate guyyaa kana waadaa isaa sana kan qaamaan Saaraatti mul'atee akka ilmoo argachuu dandeessu Abrahaam akka ilmoo argachuu danda'u mana Abrahaamitti guyyaa argameedha guyyaa gammachuudha dhugaa dubbachuudhaaf tokko iccitiin Sillaasee guyyaatti nuyi feedha isaakoo Abrahaam immoo osoo hin taane sanyii Abrahaam warra ta'an hunda kiristaanota hundaaf iccitiin Sillaasee guyyaatti ifa baheedha tokkummaan isaas sadummaan isaas guyyaatti argineedha lammaffaa guyyaatti Abrahaamiif waada galame Abrahaam ilmoo akka argatuuf itti himame sana haala kanaan kabajna inni sadaffaa guyyaa itti gaa'illi illee eebbate guyyaa gaa'illi eebbifameedha kan itti yaadamuudha jechuudha. Tolee galatooma karaa Abrahaamin hundumti keenya guyyaa itti eebbifamneedha. Mee amantoota Ortodoksii tawaahidoo addunyaarra jiran maraaf baga ayyaana isinii ergaa yoo qabaattan dhaamsa keessan dabarfadha. Tole kiristaanonni addunyaa kanarra jirtan kan guyyaa kanaan keessattuu guyyaa addaa kanaan guyyaa Sillaaseetiin bagatti isin gahe jechuun barbaada bakka jirtanitti Sillaaseen mana keenya Qulqulluu Sillaaseen mana keenya galee gaa'ela eebbisu jireenya keenya gaadaa keenya rakkoo tokkoon kiristaanonni gadi jireenya fooniitiin gaafa jiraannu rakkoowwan baay'ee qabna cubbuudhaan hidhamu fooniin hidhamu dhukkubsachuu hirrinni mana keenya keessa jiru baay'eetu jira hunda keessaniyyuu guyyaa har'aa kana warri yaadattan warra manan hundi isaatu Abrahaam mana isaa galee Sillaasee mana isaa eebbisee mana keenya hundumaa gaa'ela keenya hundumaa galee akka nu eebbisu jechuun barbaada bagatti isin gahee baga gammaddan isinis warri maatii miidiyaa Sooturiyaa bagatti isin gahee baga gammaddan jechuu barbaada asumaanis immoo ayyaana kan nu wajjin kabajuudhaaf akka miidiyaatti fedha keessa gahee karaa dheeraa qaxxaamurtanii iddoo kanatti argamtanii wajjin kabajuu keessan maqaa saba kabaayii
kiristaanaa keenyatti guddaa galatooma isin jechuun barbaada. Galatooma bara baraan darbaan jiraadha egereessa akka wal arginu waaqni waa taasisu faadda jiraadha. Tole daawwattoota keenya amma immoo obboleettii keenya tokko utuu faarfachaa jirtu warra faarfatan waldaa duuka bu'ootaa keessaa baasnee kun asitti irraa odeeffachuudhaaf dhaabattee jirti. Mee baga siin ga'e maqaa kee nutti ibsiitoo deebina. Eshi baga walumaan nuun ga'e ani Seenaa Tasfaayin jedha faarfattuu miidiyaa keenya fi achumaan immoo tajaajiltuu waldaa duuka bu'ootaa wiirtuu sulultaati. Seenaa Tasfaayin jedha. Dargaggoonni yeroo baay'ee umurii isaanii iddoo hin malleefitti dabarsu. Ati garuu dargaggummaa kee mana kiristaanaatiif kenniteetti. Mee warra sanaan maal jettaan? Akkuma Waaqayyoon jedhu bara dargaggummaa kee anaan yaadadhu akkuma jedhe sa'aatii inni naaf eeyyamerraa kara mana kiristaanaa dhufee tajaajilan dabarsan jira. Isaanis immoo gara kana deebi'anii akka isaan tajaajilan yeroo dargaggummaa keenyatti Waaqayyoon gatii lubbuu keenya akka teechifannu jedha. Tole amma kun akkuma ilaalaa jirtan ammayyuu qalbii ishee faarfannaa bira jira. Faarfannaadhaaf kennee dargaggummaa koo bara koo jetteetti Waaqayyoon si haa eebbisu. Maatii kee akkasuma hordoftoota amantaa Ortodoksii hundaaf biyya alas biyya keessas warra jiran ergaa baga isiniin ga'ee fi dhaamsa isaaniif dabarsitu qabaatti. Eshi maatii koo fi warra miidiyaa Sootiriyaa wajjin hin faarfannuu fi miseensa miidiyaa Sootiriyaa hunda isaanii fi waldaa duuka bu'oota wiirtuu sulultaa hundi keessanuu baga ayyaana kana geessanii baga ittiin sin ga'e ayyaana gaariin sin hin jedhu. Eebbifame waggaa waggaadhaan darbii jiraadhu. Galatoom. Namni gammadau eesaan dinqaayoon petroolaan garuu ዘምሩ ለእግዚአብሔር ለጌታ ዘምሩ የተከበረ ነው በሰማይ በምድሩ ኢሳያስ ያየው እጅግ አፈረ የተፈራ ነው የተከበረ የሰማይ ደጆች ተንቀጠቀጡ ለቅዱስ ስሙ ክብርን ሲሰጡ በዘባነ ኪሩብ ለሚቀመጠው በእሳት ድንጋዮች ቅጥሩን ላጠረው ዘምሩ ለእግዚአብሔር ለጌታ ዘምሩ የተከበረ ነው በሰማይ በምድሩ የተከበረ ነው በሰማይ በምድሩ ያልተቀደሰ ለምዛነገረው እንዴት ይችላል ሊያመሰግነው ስልምና የግባ መቅደስ ላቅርብ ምስጋና በዘባነ ኪሩብ ለሚቀመጠው በእሳት ድንጋዮች ቅጥሩን ላጠረው ዘምሩ ለእግዚአብሔር ለጌታ ዘምሩ የተከበረ ነው በሰማይ የተከበረ ነው ዙፋን ታየኝ ትምክህቴ ሆይ ስትመሰገን በሰማይ ላይ ሲያመስግን ያልተደሰተ ባይተዋር አሉን አለውታ ካንተ በዘባነ ኪሩብ ለሚቀመጠው በእሳት ድንጋዮች ቅጥሩን ላጠረው ዘምሩ ለእግዚአብሔር ለጌታ ዘምሩ የተከበረ ነው በሰማይ በምድሩ የተከበረ ነው በሰማይ በምድሩ ቅኔ ሞላበት ያንን ሰገነት ልቀላቀለው ተመኘው በእውነት ልዘምር ባይገባኝም ዝም የሚል ልሳን አልሰጠኸኝም በዘባነ ኪሩብ ለሚቀመጠው በእሳት ድንጋዮች ቅጥሩን ላጠረው ዘምሩ ለእግዚአብሔር ለጌታ ዘምሩ የተከበረ ነው በሰማይ በምድሩ የተከበረ ነው በሰማይ በምድሩ ቅኔ ሞላበት ያንን ሰገነት ልቀላቀለው ተመኘው በእውነት ልዘምር ባይገባኝም ዝም የሚል ልሳን አልሰጠኸኝም በዘባነ ኪሩብ ለሚቀመጠው በእሳት ድንጋዮች ቅጥሩን ላጠረው ዘምሩ ለእግዚአብሔር ለጌታ ዘምሩ
የተከበረ ነው በሰማይ የቀራጭ አለቃ ቢሆንም ስራዬ እንዲወርድ ከዛፉ አዘዘ ጌታዬ ማዕረጌን መሸከም እስኪያቅተኝ ድረስ ቤቴ ተባረከ በኢየሱስ ክርስቶስ ቤቴ ተባረከ በኢየሱስ ክርስቶስ ባለውለታዬ ባለውለታዬ ከአመድ ያነሳኸኝ ከትቢያ ተጥዬ ተመስገን ጌታ ባለውለታዬ ባለውለታዬ ከአመድ ያነሳኸኝ ከትቢያ ተጥዬ ተመስገን ድንጋይ የጨበጡ ፍራጆች ከበውኝ ነውሬን ዘርዝረው ጌታ ፊት አቆሙኝ ፈረደችባቸው ኃጢአትን በነርሱ በሰላም ሂድ ብሎ ምሮኛል ንጉሡ በሰላም ሂድ ብሎ ምሮኛል ንጉሡ ባለውለታዬ ባለውለታዬ ከአመድ ያነሳኸኝ ከትቢያ ተጥዬ ተመስገን ጌታ የማምነውን አምላክ አውቀዋለሁ እኔ በሰራልኝ ሥራ በእድሜ በዘመኔ ፍቅሩን ተሸክሟል የልቤ ትከሻ ልለየው አልችልም እስከ መጨረሻ ልለየው አልችልም እስከ መጨረሻ ባለውለታዬ ኢየሱስ ጌታዬ ከአመድ ያነሳኸኝ ከትቢያ ተጥዬ ተመስገን ባለውለታዬ ባለውለታዬ ኢየሱስ ጌታዬ ከአመድ ያነሳኸኝ ከትቢያ ተጥዬ ተመስገን ጌታ የማምነውን አምላክ አውቀዋለሁ እኔ በሰራልኝ ሥራ በእድሜ በዘመኔ ፍቅሩን ተሸክሟል የልቤ ትከሻ ልለየው አልችልም እስከ መጨረሻ ልለየው አልችልም እስከ መጨረሻ ባለውለታዬ ባለውለታዬ ከአመድ ያነሳኸኝ ከትቢያ ተጥዬ ተመስገን ጌታ ቀና ብለናል በክብር አንገቱን ደፍቶ በፍቅር ስለኛ ብዙ ሆኖልን የብርሃን አክሊል ደፋልን የዓለም መድኃኒት ጌታ ነው ጠላታችንን ያሰረው የዓለም መድኃኒት ጌታ ነው ጠላታችንን ያሰረው በንጹሕ ደሙ ያዳነን ከወደቅንበት ያነሳን በንጹሕ ደሙ ያዳነን ከወደቅንበት ያነሳን ብዙ ነው የእሱ ውለታ እንዘምራለን ለጌታ እርቃኑን ሆኖ ሸለመን እየደከመ አቆመን እርሱ በመስቀል ሲሞት እኛ ተጻፍን በሕይወት የዓለም መድኃኒት ጌታ ነው ጠላታችንን ያሰረው የዓለም መድኃኒት ጌታ ነው ጠላታችንን ያሰረው በንጹሕ ደሙ ከወደቅንበት ያነሳን በንጹሕ ደሙ ያዳነን ከወደቅንበት ያነሳን ብዙ ነው የእርሱ ውለታ እንዘምራለን ለጌታ እስከ ሺህ ትውልድ ይምራል ፍቅር ነውና ይራራል አይዝልም የእርሱ ትከሻ መጨረሻ ነው መድረሻ የዓለም መድኃኒት ጌታ ነው ጠላታችንን ያሰረው የዓለም መድኃኒት ጌታ ነው ጠላታችንን ያሰረው በንጹሕ ደሙ ያዳነን ከወደቅንበት ያነሳን በንጹሕ ደሙ ያዳነን ከወደቅንበት ያነሳን ብዙ ነው የእርሱ ውለታ እንዘምራለን ለጌታ በደም ያጌጠን ልብስ አለው ከአማልክት ማንም አይመስለው ትውልዱ ማዳኑን ይስማ ነግሷል በጽዮን ከተማ የዓለም መድኃኒት ጌታ ነው ጠላታችንን ያሰረው የዓለም መድኃኒት ጌታ ነው ጠላታችንን ያሰረው በንጹሕ ደሙ ያዳነን ከወደቅንበት ያነሳን በንጹሕ ደሙ ያነሳን ብዙ ነው የእርሱ ውለታ እንዘምራለን ለጌታ ኤዬ አማ በራበራ ቲሞቲ ዳቲ አማ በራበራ ቲሞቲ ዳቲ ኤዬ አማ በራበራ ቲሞቲ ዳቲ አማ በራበራ ቲሞቲ ዳቲ ጋለቴ ፈማዳ አማ በራበራ ቲ
faarsaa dhaabbadhee fuula keessa. Eeyyee amma bara baraatti mootii naati. Amma bara baraatti mootii naati. Eeyyee mootii naati. Mootii warri kalee mootii turan darbaniiru har'an jiran beektonni fi ogeessonni liqeeffamanii dhumanii dhaloonni dhalota warri garuu bara ati ni jiraata mootii bara bara. Eeyyee amma bara baraatti mootii naati. Amma bara baraatti abbaa naati. Eeyyee amma bara bara mootii naati. Mootiina ergamoonni samiirraati ni faarfatu maqaa keetii. Ilmaan namaa jilbeenfannaan si waaqessuu si sagaduun nuree salloomsitee beelaa qursita addunyaa karara eenyu si qixaata. Eeyyee amma bara baraatti mootii naati. Amma bara baraatti mootii naati. Eeyyee mootii naati. Amma bara baraatti mootii. Ofumaa miti nu waamuun kee samii samiirraa garbuun kee bilisa nu baasee rabni kee nurraa godhubeera yaanni kee. Ofumaa miti nu waamuun kee samii samiirraa garbuun kee bilisa nu baasee rabni kee nurraa godhubeera yaanni kee. Ofumaa miti nu waamuun kee iddoo sagaarii qopheessitee. Ofumaa miti nu waamuun kee wanta nuuf ta'us mijeessitee. Ofumaa miti nu waamuun kee booddeen deebinuu murtoofneerra. Ofumaa miti nu waamuun kee arjaa ta'uu kees hubanneerra. Ofumaa miti nu waamuun kee samii samiirraa garbuun kee bilisa nu baasee robni kee nurraa godhubeera yaanni kee. Ofumaa miti nu waamuun kee samii samiirraa bilisa nu baasee robni kee nurraa godhubeera yaanni kee. Ofumaa miti nu waamuun kee adeemsa keenya nu sirreessi. Ofumaa miti nu waamuun kee galaana cubbuu nu ceesisi. Ofumaa miti nu waamuun kee si malee kan nuuf ta'uun jiru. Ofumaa miti nu waamuun kee ajjaan akka keessa isaan jiru. Ofumaa miti nu waamuun kee samii samiirraa garbuun kee bilisa nu baasee robni kee nurraa godhubeera yaanni kee. Ofumaa miti nu waamuun kee samii samiirraa garbuun kee bilisa nu baasee robni kee nurraa godhubeera yaanni kee. Ofumaa miti nu waamuun kee furmaanni keenyas wallaalame. Ofumaa miti nu waamuun kee namaa birattis tuuffatamne. Ofumaa miti nu waamuun kee galmeen keenyas hin aareeffame. Ofumaa miti nu waamuun kee misraachoon keenyas lallabame. Ofumaa miti nu waamuun kee samii samiirraa garbuun kee bilisa nu baasee robni kee nurraa godhubeera yaanni kee. Ofumaa miti nu waamuun kee samii samiirraa garbuun kee bilisa nu baasee robni kee nurraa godhubeera yaanni kee. Ofumaa miti nu waamuun kee iddoot nu waamteen irraanfannu. Ofumaa miti nu waamuun kee maqaa kee faarsus hin dagannu. Ofumaa miti nu waamuun kee mucummaatti nu guddifatte. Ofumaa miti nu waamuun kee bakkee onaatti nu waammatte. Ofumaa miti nu waamuun kee samii samiirraa garbuun kee bilisa nu baasee robni kee nurraa godhubeera yaanni kee. Ofumaa miti nu waamuun kee samii samiirraa garbuun kee bilisa nu baasee robni kee nurraa godhubeera. Tolee kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota keenya kabaja ayyaana keenya guyyaa har'aa kun haala bareedaadhaan dabarsinee sa'aatii kanarraan geenyeerra. Akkuma amma ilaalaa turtan faarfattuu Warqinash Asfa'u hundumti keenya miira keessa gallee akka faarfannuuf nu faarfachiisaa turte. Faarfattuu buleeyyiidha hin beektu. Mee faaruun isheedhaaf maaliidha laata? Maali jireenya moo maal jettee nu ibsiti? Mee gara ishiitti ishiirra odeeffanna. Egaa ulfaadhaa Waaqayyoo hunda dura Waaqayyoo kan eebbifame kan galatoome nuuf haa ta'u. Faaruu jechuun anaaf jireenyadha. Jireenya godhanaaf faaruu jechuun
Egaa faaruun akkuma beekamu akka hiika mana kiristaana keenyattis ta'e akka wangeelaatti faaruun karaa sadiidhaan ibsama gabaabaatti jechuudha. Garuu faaruun waa hunda of keessaa qaba. Faaruun waaqayyoon kan itti waaqeffannudha. Faaruun waaqayyoon kan itti kadhannudha. Faaruun immoo kan waaqayyoon itti galateeffannudha jechuudha gabaabatti. Garuu faaruun anaaf jireenya koodha. Faaruu jechuun waaqayyoon faarsaa, waaqayyoon eebbisaa, waaqayyoon faaruudhaan waaqeffachaa, galateeffachaa jiraachuu caalaa humtuun jiru. Anaaf jaalalli koo yookaan immoo gammachuun koo inni dhuma waaqayyoon galateeffachaa jiraachuudha mana isaa keessatti. Maaliif wangeelli amma lallabamu lafarratti wangeelli lallabamu akka mootummaa waaqayyootti namni qophaa'uufidha. Gara mootummaa waaqayyootti akka namni deemuufidha wangeelli kan lallabamu. Faaruunis akkuma kana haa ta'u malee faaruun gubbaa samiittis kan itti fufudha. Ergamoota waaqayyootiin nuni warra waaqayyoon amannee warra waaqayyoo wajjin jiraannee warra waaqayyoon galateeffannu faaruun samiirrattis kan itti fufu. Bara keenya guutuu jireenya bara baraatti illee yeroo ceenu kan adda hin cinne jechuudha faaruu jechuudha. Faaruun kan adda hin cinne siif jireenyadha. Jireenya. Tole nuuf jiraadhu faarfattoota akkasii kana nu haa jiraachisu waaqayyoon. Mee warra amantaa ortodoksii hordofan biyya keessaas ta'anii biyya alaas warra daawwatan jiraniif ergaa magasiifneetti dabalatee waan isaaniif dhaamsu jiraatu. Tole egaa uummata biyya keessa jirus biyya alaatiin jirus biyya alaas jirtan hunda keessan waaqayyo baga guyyaa kanaan isin ga'e jechuu barbaada. Egaa akkuma hundi keessan nagaa turtanii ayyaana bakka adda addaa teessanii warri kabajan hundi keessan yaadannoon guyyaa irraa guyyaa Abrahaam abbaan keenya bara dulluma isaa keessa Yisaaqin mucaa eebbifamaa Yisaaq jedhamu kan itti argatedha. Kanaafuu Ooriit Zafitrat seera ba'uu lakkoofsa ምዕራፍ 18 ቁጥር 14 ላይ 18 ቁጥር 14 ላይ ምን ይላል? በእውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ ይላል። ሳራም ልጅን ትታቀፋለች። የዛሬ ዓመት ተመልሼ እመጣለሁ ጋራስ deebi'een nufa saaraanis mucaa argatti waaqayyo wanti dadhabamu hin jiru jedha. Kanaaf kana jechuun immoo amantaadha. Amantaa keessa keenya jiru waaqayyoon amannee laphee keenya amannee deemna. Kanaan waaqayyo wanti dadhabamu hin jiru waan ta'eedhaaf hundumtuu guyyaa har'aa yeroo waa'ee abbaa keenya Abrahaam yaadannu waan inni argate yeroo yaadannu waaqayyo wanti dadhabamu akka hin jirre hubachaa hundi keenya keessa keenyatti yoo rakkoon nutti dhufe yoo qormaanni nutti dhufe waaqayyo nu dagatee yookaan dadhabee tun ta'in waaqayyo waan hojjetu hundaaf yeroo akka qabu hubachaa isa yaadachaa akka jiraannu jechuu barbaada. Faarfattoonni miira isaanii faaruudhaan ibsatu. Isuma nama si gaafadhe kana otoo faaruudhaan ibsite sitti salphata ture. Akkasuma jireenya kiyyas jetteetta. Mee faarfattuu kana faarfattuu buleeyyiidha. Warqinesh Asfaw jedhaati YouTube irra faaruu ishii dhaggeeffadha. Waan baay'ee irraa barattu, waan baay'ee irraa dhaggeeffattu, odeeffattu. Dhugumatti jireenya nama barsiisu qabdi. Faarfannaan isheedhaaf jireenya dhugumatti itti jiraattetti. Kun akka kanatti deemqitee akka Phaawulos fi Siilaas hanga lafti sossa'uutti nu faarfachiisaa turte laphee irraa hafuurummaadhaan miiraan otoo hin taane galatoomii darbii nu jiraadhu hoggaarraas nama nu si argu nu haa taasisu. Galatoomii ulfaadha. Kana fikir, nol kenya.